Ashama harka fuune nagaan keenya kan kabajaa kan jaalalaa iddoo isin jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu isin jedha. Irralee viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufe viidiyoo koo hanga xumuraatitti akkana waliin turtan akkasuma hiriyoota keessaniif sheer gootanii akka hiriyoota keessan biraan geessan isiniin jedha. Namoonni yuutuubii kiyyaaf immoo araatatan sabiskiraayib gochuun gara maatii kootitti dabalama. Iddoon dhaloota ishii godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Roobii ganda Kuyyuu Gicii keessatti kan dhalatte yoo ta'u maqaan ishii Shawaayyee Damee Gadaa jedhamti. Egaa bara 2005 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara Saawud Arabiyaatti imalte hanga har'aatti bakka isheen jirtu hin beeknu. Kanaaf namoonni argitan yookaan namni beektan adaraa keessan akka wal nuqunnamsiistan lakkoofsa bilbila kanaan jechaa jiru. Lakkoofsa bilbilaa iskiriinii gubbaarratti argitan kanaan namoonni ishii beektan yookiin immoo kan argitaniitu ta'ee lakkoofsa kanaan bilbiltanii maatii ishii qunnamuu ni dandeessu jechuudha. Micoon kun ergaa biyya ishiitii baatee bara 2005 hanga har'aatti maatii ishii dawwaltee gaafattu maatiin ishii eessa akka jirtullee kan hin beekne waggaa 7 guutuu jechuudha. Kanaaf adaraa keessan sheer godhaatii maatiin ishii akka ishii argatu taasisaa isiniin jedha. Namni mana namaa jiru waa adda addaatiin rakkataa waa adda addaatiin mudannoo adda addaatiin maatii isaatirraa fagaachuu danda'a. Jireenyi biyya ormaa ulfaataadha waan ta'eef waan isheen rakkattee maatii ishii kana qixxee odoo hin dawwaliniif odoo hin arginiif teesse ishiitu beeka. Kanaaf hiriyoota keessaniif sheer godhaa guruuppii adda addaa keessatti sheer godhaatii akka ishiin maatii ishii argattu taasisaa isiniin jedha. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.